Maaltu kan na buuse? Ana gasi buuse TikTokii ke in qaba paaswoordi kan jedhu. Wallahi. Gaasi hin jedhe na kenna jeer Oromoon ati hin beektu malee TikTokii ke harka jira. Laalii naan jedhan. Maaliif asliin kana buustaree? Wanni na kennanii maanni hin beektaa? Tokkoffaa mucayyoon tuyyaan giidhaa. Amma namni birrii argatte jedhee dhiironni hedduun itti haasaa miiseeji mara laalaa bara ni kuuftu. Eesh maaliif intini bira maala buustaree aslii bira rakkoo miti hoo? Hoo ofiif dhufee bara nagaa miti. Jechuun xiqqoo boqonnaa gootuuf akkanuma naateettu adda kee na wajjin naateettu dachirra gaddisi buuse. Ati immoo feemisa Oromoo nama biraa buufta wallaa isa dhugaa taanaan nan haaraan. Ati feemisa Oromoo nama biraa buufte nama kuma lama jedheeraa bar fuudhan waa godhani. Namni feemasii nu caalu hin jira addunyaa kanatti. La wallahi jarra jiran fooloo nu godhanii ta'uu danda'a. Inni fooloo nu godhu maaliifati? Wallahi itti argadha. Inni suuraa nu bar viidiyoo baanee namni kuma lama nu jala ta'a. Inni garuu suuraa sabjitii nama kuma lama laala. Wallahi. Saamti kun. Argitee dandeettii kiyya garuu maan haquun nu dinna. Baale. Wallahi asuma sinna gorsitanii malee ansilaanaan haaraan. Dhagaa jechuun aartee akkuma jiru si cufuu danda'a. Asirraa si qollofuu danda'a. Kanaan walitti naale. Warra asirra jiru feemasii asirra. Tarii ta'uu nafu bar viidiyoo miidhana lama laalametti jira jala dubbate. Dhagaa qoftu feemasii guddaati jettu kanaan walloluurra feemasii guddaa jettu kanaan kamilee qabattu kanaan wallolu sii wayya. Akkuma sii maa. Mee wallahi jedhe. Waa sii jira. Anuma hin. Isha asli maa buuftere. Maqaa rabbi asli. Bu'uu abaa jedha gaafa birrii siin kenne sanmaa buuseerra. Asliin feemisa warra Amaaraa warra jechuudha wallahi miilee lama sadii qaba wajjin taphataa ulaa baraatti duuba maal taate? Wallahi nama mana isaatti garuu jedhan gadda shawaa kana achi na buuse wallahi rakkoo miti garuu. Katabsiisaa jiru sun inni eenyuun warra Amaaraa wajjin taphatu inni taphatu katabsiisu sun eenyuun. Baalee kan jedhamu eenyuun akkam jirta nagaa wallahi ani deeggarra dhaggeeffatu gaala. Bakkuma sanuu namni geessee nunni jedha barnu bar. Bakkuma ganduma Amaaraa sanuyyuu nu qabee gamadatti daawwatee achi fidaa jira bara jara. Akkam taate qoftu. Hin beektu isin. Hin beektu. Wallahi inni dhaggeeffatu gooddenya isa inni bar ilmoo gootaati naan jedhee bar ati obboleetti kee hiriyaati naan jedhe wallahi. Ati immoo isa biraa na buufte amma. Maqaa rabbii. Dandeettii biyya naade wala barola gaafa na ofirra irraa sadhe sanii dhiqqata aare wallahi naade walee si faraatu na. Ani koo dandeettii nuti kana yoo asirratti hin beektu si gastii nama wajjin geemi walii argatu. Achirraa si buusuu kiyyaaf. Maaliif naaquun nu didda qoree iftu? Qoftu. Akkamittiin ani bara paaspoortii tiitoo keessa bar namni hin jiru bar. Ani hin jira ani naa jira. Wallahi namni tokko illee miticha sadeen gadda sin amanuun dani birrii isarratti na argaa jedhe san eebichitiitu iyyuu na sirreessa inni barumsaan qabalaa namichi sugaanii ijoollee lama qabaa namichi garuu ijoollee fakkaatami ijoollee lama qabaa barumsanii qaba laafiin aadamnan na sirreessu keessa galisa iyyuu keessaa baaseerana. Ana bira fidanii bara anatti waan an tolchee nama kennete nama san galateeffadha rakkoon kee kanaama. Ammati dandeettii kiyya. Wallahi. Dandeettii ani geemaraa miti giiftara. Ati geemara galanii gonfadha. Warra sadaqaa kana tochuu. Kana dhiiftee jechuudha. Anaa giiftii kennu dhiiftee geemara guddaa gootaa jechuudha. Ana biratti namni na wal qixa. Bakka kana anaafate wali aallee jedha. Wali mufanneera. Thank you. Lakki ata kamitti nama buusuu dandeessa. Qalbii malee situ buuse naafsite iyyuu wallahi maqaa rabbii. Dandeettii qabaa jedhan waggaa waggaa 45 baradhee waa'ee social media kan. Onni nan saba malee wallahi onni kun adanfaat maas libraan buuftere tayyib. Sayu gastiran darbate yani. Chaayinatti waliin baratanii. Asliin geemaraa ni giiftara na bira taa'uu qabda malee asliin homaa siin godhu. Arsenalin jaalladhu deeggaraa bar surraa basaa kaateera. Ati duumaa deeggareedii seen ani maaltu naga'e. Ati duumaa sobdaayyuu sila wallahi akkamittiin ati buusuu dandeessa. Inni aaneera lamuun dhufu wallahi. Dandeettii waan qabuuf buuse kaase. Sillee si cufee isallee buuse sillee tiktook irraa si buuse si deebise laal argite.
Asa bitti argachuu danda'ama sun ta'urra jira. Wallahi atiin sobdatamuu naftu nan gaafadha. amma dhaga quuftu amma itti deebitee ergannaan hin gubattaa itti meera qaree boottee maagiin si gorsitu hin gubattii tiktookii kan akkuma jiru. Nagaa tiktookii Sharummaa keessatti. kan kanaree. Oromoonis dandeettii kii waan beekaniif kolfanii harkuuftu Oromoon. Mucaan sii gara gadi kun eenyuun dhuguma namni tiktokii keessattuu hin jiraatu. Meeshaan si koofii as gara gali koofii as godha akkana isitu waan nama. Atumoo Koofii iluu biramaana buufte ishimaakii bira aslii biramaana buufteree. Bu'uu qabdaa jedhaan hagammaa ati bara hagammaa paaworii kiyya beekaan jirtu quuftu paaworii kiyyaa beekaan jirtu. La wallahi silaan bakka jiraan daffa'ee bira ta'a. Eda inni illeen Faatumaa guutu. Waan danda'u Faatumaa guuta waan keessaa fi meeqa wanti waan hin bareeddi garuu wallahi walii guuta isin mammaa walii guuta wallahi daadhaan hin bareeddi garuu atee sudees. abboon deddeedeemu mana waan qaba. La arage wallah rakkoon qabu baaliyyee kan guutamu. Qaatee gaggeetti gaalaariin guutamuu dideenaa qaata turuu. Anaasumas kenna waan danda'u kun. La arage. Giifti gaalaarii rakkara keessa illee deemee hin beeku. Kun waan qabatuma sadaqaa fidadhee. Bana akka ajjabdeetti namichi namaa Yeroo gifti na wallahi si ammaa sana naaf hin galatu malee barbaadu. Maal jette quuftu? Iluu koo galatoomii iluu koo obboleessi galatoomii Oromoon akkas jedhini jette yeroo gifti na hannitu si ammaa sana naa kenni ishiin bareeddi wallahi Oromoo si ammaa sana naa kennaame yeroo hundayyuu. Anaafati oli aarree jirra quuftu. Maali? Atumaani basli hantu wallahi. baalee handarii nama naa kenna. Dhiiroo na gaafatu qabda keessa nagammaa dandeettii kiyya wallaalte namuma taraa wayitti dhalaaluun kee na ajaa'ibee gammaatti. Inni barsiin qalladaa'edhaan Oromoon. Paaworii kiyya gammaa beekuudhaaf bukee qofa na aarse waan na aarse keessaa tiktookii kan agarra. Giifti gaalaariin kee guutuu jira baale. Aguuturee asiin sattese sadaqaa kanatti. Aguutureetti dhiisi. La jechuun wallahi la gaasitiif baalla. Aguuturee waan itti guutuun jiraatu. Aguutu ofirraa dhiise arginu. Warreen akka kennuu walitti ture taasisaa fudhadhee deemuun barbaadu. Baalee fi harkuma tuutasanii waa kenna. Maali jette sina? Harkuma tuutasanii waa kenna waa eeguudha. Sii kennee bara. Allaati takkanaa kenni please. Geemii deemu wajji Faatuma. Achi koo Geema. Sarjii hambaatiin deemu please. quuftu. Oye. Amma waan giifti argatte kana maal godhaa jirtaati? Homaa goon. Keessuma jiran. Walii qabadha cuuyessa yaada oshi. Garuu tiitaa hin kan gobar warreen akkaantinatti kennee barbaadasti. Warri tiktokku waswaasnu kannaasi exchange waan jedhamu tokko yoo isaan si barsiifna jedhan hin baratin. Nama Oromoon nama barsiisaa? Exchange dhageenyaan baqadhu badhe masani. Qabadhooti geemi callisiiti. Mucaa wayii keessaan sii baasanaan jedhe. Galatoomee dhi. Tiktokii jaalala fudhe sannoo beekti. Nama hin beekne tiktookii kennini nama baay'ee harkaa fudhatan tiktookii. Adabadhu taa'itii gaafa qabdu sii baasisiifnaa yoo ofiillee baasuu hin dandeenye kennan taane fuutee tiktookii nama kennite tiktookii iyyuu harkaa fudhatan. Deebite bootta gadi. Ma akkana jarjaree keessaa sii baafna jedhamee tureef tattabattee filaaworii argataa arga. Maachi hin qabdu. Hin beekon akkatti giiftii baafatan hin beektaanaan jedhu mucaa wayiitii deengaddaa qurxummii na hin tennaan achuma foola irraa qabna bar jechi bar foola kuma dhibba tokko bar feemesiidha bar. Feemesiidha? Feemesiidha garuu namni viidiyoo isaa namni ilaalu kuma dhibba tokko qaba garuu. Inni lolaa viidiyoo namni iyyuu. Okay. Mee ati Baalee kadhadhee nan dhabsiisin karabbi godhu bakka.
Irra guddaa maal walatan beektaa namni giiftii walatan giiftii na walii baasu irraa kanarratti walatan dhugaatii himaa. Duraan yeroo sana tiktokii 25 maal qaba namni ho'i na taphachise nam fira keenya wayiiti nama giiftii naa guutuyyuu barbaadaa ture barbaadee dhabee wanti ni amma azala jiru kana fa'i naa guutu jedheen isaayyuu dawalee fiqee ofirraa dhiise. Inna sanaan hin beeku waa'ee giiftii. Inna sana reefin mana qaallitti iddoo amma hojjedhee bahu sana reefin galaa yeroo sana. Takkatti magaalaa deemee dabsis kutatti wayii ergitee takkatti magaalaa galtee. Dakki yeroo sana dalagaan qabaa miilaa dhaggeeffadhu kaalamcaa dadaa ka'uutiitti bartii tokkis jalaa gubate geemii wayii taphatte geemii qaxaroo yaasarra miidiyaa haaratti jalaa gubate amma intalattiin faamiliin qabdu namni heerume faamiliin qabu heerumteetti intalattiin miskiina. Achuma Itoophiyaa jirtii bar si taphachiise dheeniin guutuu fi ture innan ilaaleeyyisu yeroo sana. Maashaallah jawaa. Tiktokii namatti kennan. Inshallah anumti nama taphachiisuu nan dandaasa. Nama hin beekne nama taphachiisu. Lakki booddee jechuudha bar anumti kun nama taphachiisuu nan danda'a bar. Maal gootaata namni sii kennu fuuteetiniin nama taphachiifta. Siin jedhee bor warri tiktokii kun sossobee exchange wayoo siin jedha exchange maqaa yoodaan. Achuma bakal. Laatu wallahi nama faan taphachiisinaan jedhan keessa dhufanii awwaalas kubbee kubaalaa yoo jiraatan illee dhiifama. Nama taphachiisi keessa yoo ta'in badaa jedhani wallahi. Yoo keessa ta'in badaa. Ijoolleen nama faan taphachiisi yoo keessa ta'in badaa jedhani. An dhagahin ati nama siin jedhee bara kanaaf nama dhageettu qabaachuu qabda ati nama maran dhageettu maaliif nama waan amantu waan maraa dhugaa seetu namoota dhagahuu qabdu qofa dhageettu. Kawan yang daging tu, kau nama daging ini guru kabat teh udah tahu. Apa sih jadi? Ambar badan nak nugas saya, wallahi nak misalnya nak kena narik kaya timayu nak kena nak jadi ayu bakal beri nak kena nubar pada jadi wallahi dengan. Ya sahabat dia ni yar. Kesa badan jadi. Ilo tiada nak ujung kalau dia wallahi saya nugas. So sebenarnya share kabur aja ada nak fakar deh. Kesa badan jadi miskin. Arate, akami badan kau mal teh badan. Isa yoo Oromoon isa ka keessanii tun taane ijoolleen tokko yoo anfee marmittaas kennatillee dhuftee marmittaa naa kennitettee faa keessaan nama godhu. Yoo animmoo dhufee isuudhuun gadhatillee dhuftee lubbatu. Atamma taphadhu jedhi. Walitti qabadhu. Booda keessaa siiwaa walitti wanni ishee keessa. Wanni baddu wayiitu hin jiru yoo waggaa tokkollee ta'a. Numa jira yeroo maraa yeroo tiktookiin jiru yoo tiktookiin gubate malee. Wanni achi keessaa utaalu wayiitu hin jiru yoo ati gattuute eksteenjiitu kisiin jedhan guutuun isaa giiftii jijjiiramaa giiftii kennu. Amma si barsiisaa jiranii baasuullee wanni babbaasuu fedhanii babbadeedhanii sodaachisaa jiran. Namoota kana shashaqqalaa harkaan dhiirri si argaa jirani. Wallahi isa mamaa taate onnee dhiiraa qabna bar. Sodaachuyyuu miti. Amartii welcome. Mucayyoo argannee daa'ima wayii argannee guddisaa irraa foto. Amma lobboleettiin tiyya takka dhufaa arti goosuma Ameerikaan irra. Gamgamaa godhaniitu baadiyyaa yoo keessatti arge godha. Kan jedhu kun. Wallahi si gadatti na barsiise suni akka ilmoo Baalee Agaa Awustiraaliyaa jira. Amartiin Ameerikaa jirti na bira. Kunniin faamiliidha. Faatumaan Dubaay jirti. Warra jala jiru guutuun namni 183 Kanaadaa jira. Faamilii keenya. Kanuma wanni mormarraa qabdu tuni hin bareeddi sochooti yoo ta'e waan sochoosu jira ufumaan sochooti socho'aan jettu isheen sochooti. Ati ijoollee nama maaliif waan akkasii ilaaltaayyuu dhiisu wallahi muudii natti qabattooti. Maqaa rabbii taatoo tollaa maqaa rabbii numa hin taane bar. Amartii. Muudii qabataa bar waan mandatti muudii qabataa. Ati ijoolleedhaa yeroo waan jettan nama guddaa bar. Wallah dhagayan siima dhagayan. An dhagayan. Wallah Oromoo kolfinaa muudii qabataa bar nin beekaman. Uftu ani joogii godha malee muudii namatti hin qabattu. Taphachuun jiraa miti. Sani. Kanaaf namoota walitti kalooyinuun nama dasana jedhu isaan wajjin taphadha. Amma ati dasana jettu obboleettii jettee ishuudha kana nama reefu guddataa. Galatoomi wallahi ani iyyuu barqaalledaan ture ati immoo garuu asiliin buusettee naannaa aarsiti xiqqoosi.
أنا بوسي أنا تبو